ሞከርኩኝ በጣም ብዙ ጊዜ ግን አልቻልኩም። አሁን ላይ ደግሞ የነገመኝ ነው። እውነቴን ነው። እንዴት ልንገራችሁ ቤተሰቦቼ? ያው ምንም ቤተሰብ የለኝም ከእናንተ ውጭ። አሁን ደግሞ ግን እየሰለቸኝ ነው። ህይወት መግፋት ራሱ ከብዶኛል። ህይወቴ ከብዶኛል፣ አስጠልቶኛል። እቺ ነኝ እኔ ዋንቲያ። ምን ታርጋችሁ? እቺ ልጅ ለምን አትተዋትም? ኑሯን ትኖርበት፣ ልጇን ታሳድግበት። እርዱኛ አላለቻችሁም? እየሰራች ነው። ለምንድነው ማትተዋት? ለምን ህይወት አሰጧትም? ያም መጣ አፉን የሚከፍተው አፉን እንትን የሚለው በዚች ልጅ ነው። ምን ታርጋችሁ? ሲንግል ማም ሆና አጽያት ነው እንዴ? ጥንካሬዋን ነው እኮ የሚያሳየው። እቺ ልጅ እኮ ልጃችሁ ትሆናለች እኮ። በልጅነቷ ልጇን የምታሳድግ በጣም ጠንካራ፣ በጣም ጎበዝ ጨዋ ሴት ዋንትያን እኔ በአካል አውቃታለሁ። አንድ ወር ኖር አብረን ኖረናል። አንድ ወር በጣም ጎበዝ ሴት እናት ናት ከልቧ ማለት ነው። ምንድነው የምትፈልጉት? ለምን ልጅቷ ራሷ እንድታጠፋ ነው እንዴ? ቀን ከሌሊት ኢሹ አርጋችኋት እሷን ብቻ የምትሰድቡት እንዴ? ሀገር ለሀገር ብዞር እኮ ሀገራችሁን ነው የምታስተዋውቅላችሁ። ኢትዮጵያ ወጋድ ብቹፍ ዋንባዬ ተኮነ መገድሲሱ ፊ ዋንባዬ ተኮነ ማዛዝሲሱዳ ያታው መሌ ይሮማ ከነቲ ማልሴተኒ ማልቱ ጅራ ነምኒ ተኮ አንም ቤኩ ጋፋ መታውል ቀበቴ ጥቆሺ ኑ ደበርቴ ጅሬ መታውል ቀበቴ ብዬ ኢትዮጵያ ሰንኬሰቲ ጅሬኛ ኒ ቤክቱ namni simmoo achumaan namatti duulaa jechuudha. Namni xiqqoo mataa ol qabate taanan dhugaa dubbachuuf hin jaallatu namni keenya miqqanyaa sharranyaa waan ta'eef jechuudha. Yaa ta'u malee mucayyoon tun amma nama hojjetee daa'ima ishee guddisachaa jirudha. Nama of ta'ee jiraatudha. Birri na gargaaraa hin jenne yookiin na gargaaraa yookiin immoo akkana ta'e na gargaaraa hin jettu. Dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko nama gaddisiisu. Bakka yeroo baay'ee itti naafu maaliif akka ta'e hin beekan. Anu masheen bakka beektanii nama jireenya ishee fooyyeffachaa daa'ima ishee guddifachaa haala bareedaadhaan jirtu kana itti inaafu. Ilaalam mucayyoon tun amma yookiin fooqii ijaarrattee miti yookiin immoo konkolaataa tokko qabaatteeti miti an itti inaafan. Anu masheen bakka kolfitee taphattu kana akka boochuu barbaadu ta'ee akka isheen gaddeebitu barbaadu ta'ee hin beeku. Namni keenya akkana beektanii wal kuffisuuf wal xiqqeessuudhaaf kaataa jechuudha. Ani akka nama keenyaa miqqanyaan hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuuf yeroo tokko biyya keenya san bixxaam itti baay'ee tokko waan baay'ee tokko na jibbisiisu maalidha miqqanyinnatii isaanii kanaa jechuudha. Namni amma beektanii tarii mucayyoon tuni qarshii na gargaaraa yookiin immoo kana naa godhaan jedhe nama ofiishiitii of jettee nama yuutuubii mataa ishii qabdi akkasumas tiiktokiin hojjetti namoota waan hojii bakka hojii boonsaa kan ishiin hojjettu yuutuubii irratti irraa argitan yoo ta'e nama bakka ofiishiitiif of jiraachisaa jirudha. Nama ofiishiitiif of danda'ee of jiraachisaa jirudha jechuudha. Garuu immoo keenya namni maal godha? Anuma ishiin of jiraachistu kana itti inaafaniitoo waan hin taane itti dhufaa jiru, itti duulu, hin arrabsu. Namni jabaanis xiqqaanis ishuma bakka inaafu. Garuu immoo osoo ammas namatti inaafuu baatanii namummoo beektanii hiriyootuma ishee anuma isheen wajjiniin hojjettee wajjiniin nyaatanii deebi'anii gaafa isheen waan tokkoon isaan caalte deebi'anii immoo itti inaafu. Gad deebisuu barbaadu, akka isheen boochuu barbaadu. Garuu immoo namoota akkasiitirraa kan marra dhugaa dubbachuuf kan akka yaada kiyyaatti odoo isaan irraa fagaattee kophaa ishii of dandeechi kophaa ishiitii aan hojjechaa jirtu kophaadhuma ishii hojjettee jiraattee wayya. Garuu immoo oduu namaa yookiin immoo arraba namaa osoo bakka qabaachuu baatte gara fuulduraatti deemtee yaa'u daa'imaa itti dhaga'amaa dhugaa dubbachuu fi abbaa mallee haadha mallee daa'ima ishii kana guddifachaa jirti. Akkasumas ofii ishiitiif ishii dhiisatoo namni beektanii namni jabaanuyyuu namni guddaanuyyuu haadha ofii abbaa ofii obbolaa ofii kan yookiin immoo amma fe'ee osoo ta'ee haati yookiin abbaa yookiin obboleessi gorsa tokko namaa kennee yaadni sun yaada dabalataa qabaattee mucayyoon tuni xankar jettee xanakkarteetoo amma ta'e hojii ishii tokko irratti hojii tokko hojjettee of jijjiirti jechuudha. Garuu immoo isheen nama biraa dhabdee abbaa isaadhaaf sobbiraa hin qabdu, nama ayisuuf jedhuun hin qabdu. Kanaafiyyuu immoo
gaafa yerootumti ishii kun itti duulan immoo hedduu takka itti dhaga'aman jechuudha. Ilaala. Odoo isin ta'es akkasii mucayyoon tuni dhugaa dubbachuuf akka kiyyaatti silaa mucayyoo tana hin tuqan cubbuudha jedha dhugaa dubbachuuf nama of ta'ee jiraatu nama hojii na gargaaraa hin jenne ofii ishiitiif of taatee jiraatti daa'ima ishee haala bareedaadhaan guddifachaatii jirti ishiidhaaf jettee waa baay'ee taatee garuu immoo namoonni keenya miqqanyaa waan ta'aniif irraa na dabatan. Waan isaan nama san waan caalteef itti inaafu jechuudha. Mee dubartootuma gara miidiyaa kana ilaala. Hedduu takka inaafu. Namni inaafu immoo gadi malee waliin deemtu beektanii yeroo baay'ee. Hiriyaa ta'eetis haa taatu mee har'a namoonni bakka namni ati wajjin nyaatta wajjin dhuudhetu deebi'ee sitti na'a. Kanaafuu maal godhu qabda hiriyaan dhugaa hin jirtu jechuudha. Kanaaf kophaa kee waaqa wajjiniin kophaa kee yoo jiraatte malee har'a hiriyaa gaariin qabaa yookiin immoo hiriyaan gaariin hiriyaan dhugaa hin jirtu jettee hin amanisiin jechuu barbaadetan obboltoota kooyi. Egaa mucayyoon tun dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee miidiyaa kana irratti waan argu hunduyyuu shuma qe'ee hunduyyuu shuma arrabsa hunduyyuu bakka maal bakka ta'e hin beekan. Maaliif waan isaan caalteef waan isaan caalte waan hojjettee of jijjiiraa jirtuuf bakka namni keenya miqqeenyatii malee hojii hin beeka waan ta'eef dhugaa dubbachuuf. Mee ilaala biyya Arabaa kanatti. Mee namni wal miqqisaa namni wal jaalata namni wal miqqisu namni maqaa waliituu hin dhawu keenya namni wal xiqqeessu yeroo hundumaa wal xiqqeessu bakka wal qeequu wal arrabsu waan akkasiiti kan beeku namni uummanni keenya uummanni koo waan kun jechuudha. Kanaafiyyuu ana akka yaada kiyyaatti maal jechuu barbaadetanii ishee dhumaayyoo osoo ta'uu baattee namni biraayituyyuu namni tokko gaafa yaada fiizikaala sii kennee ati immoo abshaara ta'uu qabda. Isheen amma fakkeenyaaf daa'imaa itti dhaga'aman nuti hunduyyuu dhuguma itti fakkaata. Yoo aamilee ishee eeguudhaaf waan hin taane kophaa ishee waan jirtuuf waan nama of biraan qabneef waan abbaa fi haadha of biraan qabneef waanuma xiqqootu itti dhaga'ama. Kanaaf aamilee ishee eeguudhaaf iyyuu namoonni nama sammuu hin qabne yoo ta'e malee kan isheetti duulu dhugaa dubbachuuf namni sammuu qabu mucayyoo kanatti hin duularree maqaa isheetu hin kaasanatti fakkaatu. Waan isheen keessa dabarte waan isheen hunduma keenyatu beeka hunduma keenyatu arga. Ergasii immoo nama bakka tattaafatee nama biraatti firree fakkeenya ta'ee nama deebi'eetu nama gargaaru taate. Nama ijoollee akkasii nama gargaaranii hojiidhaaf anis kana keessan darbee nama gorsaa turte jechuudha. Mucayyoo tana dhugaa dubbachuuf lafaa ka'eetoo hin jaallanne jechuudha. Oduu takka takkaati akkasumatti gadaakti isheen garuu xankaaraa taate achitti nafne iyyummaa san irratti nafne iyyummaan fixeen waan hundumtuu namarraa dabarti akka du'anitti hafu malee akka kufanitti nafan bakkee dha'es kaate xankaaraa taate hojjatte of jijjiirte har'ammoo bakka namni geesse bakka nama hundumti geesse mucayyoo isheetis guddifatte dhugaa dubbachuuf haala ajaa'ibaatiin kan isheen hojjetaa jirtu kan isheen irra jirtu jechuudha. Kanaafiyyuu maal jechuu barbaadetanii namoota inaafadhaan guutamee akka isheetitti nama hojjechuu dadhabee deebi'ee isheetti inaafa malee namni hojii namatti hin inaafu namni hojjetu yoomiyyuu sitti hin inaafu nama hojii hin dandeenye nama hojjetee hin jijjiirre nama gadii nama mataan qafoo yoo ta'etu sitti inaafa malee namni hojii namatti hin inaafu gonkumaa jechuudha. Namni bakka guddaa hojiif qabu namni karoora qabu namni bakka hin jiraantiire namni waan akkasii namatti hin inaafan. Namni garuu bakka akka shalaphee akkasumaanii bakka hojjettee tirree an hojiin an bakka hin qabanne zim jetteetuma akkanumaan isheedha kan sitti inaafu jechuudha. Nama akkasii immoo bakka kennuuf hin qabdan dhugaa dubbachuuf haamilee ishee gadi cabsuudha malee namoota akkasii bakka qabdanii bakka qabaattanii boo'uu yookiin immoo mataa jalaa gadi qabachuu osoo hin taane jechi namaa sun nama kaasanii beektu miti kanarratti namni tokko gaafa kufee namni sun si qeeqee jabaattee nama guddaa taatee dhugaa dubbachuuf isa bira dabartee bakka guddaa ga'uu qabdaati malee mataa jalaa gadi hin qabattu jechuudha. Si galee bakka guddaa ga'uu qabda malee namni tokko ati hiyyeessaa ati kadhattuudha gaafa sin jedhe san
jecha tanarratti kaatee bakka guddaa ga'uu dandeessa jechuudha. Namoota meeqa har'a dhugaa dubbachuuf kan waa xiqqoorraan ka'ee oduu argitanii dhugaa dubbachuuf amma fakkeenyaaf ijoollee baay'eedha. Keessattuu ijoollee Amaaraa baay'ee goobisoota hojii irratti jechuudha. Bakka sanitti nafan tattaafatanii tattaafatu yeroo baay'ee. Tattaafatanii bakka guddaa qabu jechuudha. Hojiin isaa yeroo hojjetanirree ilaalaa dhugaa dubbachuuf haalli hojii isaanii hin nuffani amma bakka yaada isaan ga'anitti hin nuffan hin hojjetu jechuudha. Bakka yaada isaan ga'uudhaaf hin tattaafatu. Kanaafiyyuu sinillee taanan anallee taanan duubatti deebi'uu oduu hin taane namni tokko nama kuffisuudhaaf yaala yoo ta'e aamilee namaa cabsuudhaaf yaala yoo ta'e aamileen kiyya cabuu hin qabu. Ani namni sun anaaf aamilee naa ta'a malee gadi nan cabsu jechuudha. Yoomillee taanan ammallee koomantuma jalattuu jecha baay'ee fokkataa waan akkasii naa kennu nan argaa garummoo ani salaaleetu wanti nani duubatti na deebisu tokkollee hin jiru jechuudha. Na cimsa malee. Ijoolleen tokko ammasummattuyyuu kan arrabsanii jiru kan baay'eetu jira jechuudha. Garuu ani immoo bakka hin qabu. Na akkasiin jira turtii gaarii qabaadhaa nan nagaa tura.